Akkam yaalli fayyummaa isheetii parsantii meeqarra gaheera? Amma immoo haala nama gammachiisu irra jirti. Guutumaa guutuutti fayyiteetti yoo jechuu baanne iyyuu fayyaa ishee guutuun akka deebi'u abdii qabna. Ammas deebitee jirti. Fayyaadha jechuun hin danda'amu amma. Bakka fayyiteetti nagaa qabdi amma. Baay'ee deddeebitee mana kootti mucaa koo yaaluu keetiin galata guddaa na biraa qabdaa. Oolmaa guddaa na biraa qabdaati. Ciitii tokko sitti haasa'uu barbaada. Teenyee haasofnu. Uumaa rakkina gahu. Maal akkanatti haasa'uu barbaadde teenyee haasa'uu dandeenya miti? Wanti si haasofsiisuu barbaade waa'ee mucaa kanaa irra guddeessa anatu beekaa. Baay'ee rakkattee barsiifachuuf illee diinonni ishee marsanii waan jiraniif mucaa koo barsiifachuu illee hin dandeenye. Amma immoo Rabbiif galanna ta'u mucaan koo fooyyooftee sadarkaa gaariirra geesseetti waan si haasofsiisuu barbaade diinota mucaa kootii jala mucaa koo miliqsuu waan barbaadeef diinonni hedduun jiru kan akka barsiisaa boodanaafaa hedduudha isaa waan ta'eef icciitii kana yoo naa qabatteef mucaa koo otoo eenyuyyuu hin beekin baadiyyaatti argachuun barbaade lubbuu ishee diina jala oolfachuu waan barbaadeef siin mari'achuun barbaade. Kana gochuudhaaf wanti ani isin gargaaru humna namummaatiin akka dhuunfaa kiyyaatti dhukkubsataa gargaaruu caala hin ulfaatu. Garuu wanta biddeena kiyya irratti dhiibbaa geessisu, lubbuu kiyya irratti dhiibbaa geessisuu fi jireenya kiyya irratti dhiibbaa geessisuu hin ta'in malee isin gargaaruudhaaf ani qophiidha. Wanti ati na gargaartu mucaa kana erga isheen naaf fooyyooftee ani baadiyyaatti argadha. Ati naa gochuu kan qabdu yeroo namni si gaafatu duuteetti. Akka isheen iddoo kanatti duute itti himta. Kana qofa na rakkadhu. Oh my God! Mucaa fayyitee lubbuudhaan baateen hin duute jedhee haasa'a jechuudha? Kana qofa na rakkadhu. Kuni waan tasumayyuu waan danda'amu miti. Isin lubbuu kiyyaa fi biddeena kiyyatti ashawaa naquudhaaf deemtu. Mucaa koo du'a oolchuudhaaf kana qofa naaf rakkadhu. Du'a oolchuu yoo ta'e yaallee akka namummaatti itti dadhabnee du'a oolchine fayyitee itti mucaan. Amma garuu kana gochuun tasumayyuu naaf hin danda'amu. Abbaa Bashir gochuu kan hin danda'u godheeraa kanaan ala isin gargaaruu hin danda'u. 100 siin kennaatii naaf rakkadhu. Tole. Garuu icciitii haa ta'u.
Maaliif na barbaadde? Bashaatuun eessatti awwaalamte? Eessatti awwaalamte? Bashaatu iddootti awwaalamte? Maamila gaaffii kana. Harratuun karaarra deemaa jiru namuma bashaatu fakkaatu tokko hojiidhaaf bahee jechuudha karaarra safara gabaa gadi bu'ee nama bashaatu fakkaatu tokkoon argee qal'inni ishee ma fakkaata maaksillee kaatteerti garuu yoo Nama du'ee waggaa meeqa taa'eetu har'a lubbuun jirtetti haasaa jirtamu eessatti awwaalamte manatti awwaalamte sammuu sirku baasit waan beektu qabdi alaadha garuu yaadas ta'uu danda'a maal fee tokko iji koo sirriin argu yaada taa'amu kanaatti nama amtaati. Anaan yaada natti fakkaata garuu maanti beekamanti haa ta'ume yaada koo ibsachuu danda'u. Kabareeti fuulli kee garuu naaf haaraa miti. Anaan immoo lakki maaleessaa namaan wal seenti fakkaate ta'uu danda'a. Maqaan kee eenyu areena sin barre. Ibsituu naan Harree bareedaadha oti ani immoo diinaa ollaan jedhanii. Yaa kabaree konkolaataa kana bitachuun barbaadneeti bitattuun. Intuma yaadaa jira. Maal gootan iyyuu kun amma boba'aa rakkannee warra nuti bitanne iyyuu amma dhaabnee miilaan imalumaaf jechaa irra. Makiinichi keessanii garuu. Makiinni akkanuma godha konkolaataa godha anuma bitate. Konkolaataa jalqaba qabateetu muuxannoo hin qabu bakkuma dhaabbattee suphaa gaafatti beekaatuma deemtuu dhaabbattee na agamsiiste. Amma ati manaa kun musliimaa mana keessaa maan beekti gurgurinaan jetti. Gurgurisanii jetti. Gurgurinaan jetti. Waa beekti isheenoo. Maal beekti homaa tokko hin beektu homaan beektu beeka amma seen. Waa beekte maal gurgurinaan jetti konkolaataa gurguretti mii maaliin deemne gurguree. Gurguree ga'e nama kadhaddaa karaatti ba'e. Garuu mi'aan kan hin jedhu. Amma makiinaa kana subbitanu. Osaarree bitattanii wayyuun. Harree? Maali harree konkolaataa gurguree harree an deemaati amma gaafa dhaabbatte harkaatti qabatte maaf harree yaabbattee hin deemne ree? Makiinattiin iyyuu harree dhufe. Makiinaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 7 deemuu ni tooti harree hojii walitti fiddaa? Moksa. Moksa. Akka bire. Nagaadha miti. Maal jedhamte turtan jedheeti yoon baate. Maali na baasanii na gadhiisanii himannaan irratti hin banne na gadhiisanii qorannaa ma godhaniitu. Eeshi. Akkasumatti. Ammamsiidhan immoo. Maali waggaa lamaa olii natti murteessu ture too himannaan irratti banne murtee. Himannaan irratti hin banne akkamiin baate bilisa siin jedhani. Himannaan irratti hin banne akkasumatti na qorataniiti dhimma mucayyoo boqotte sana. Tole. Naniidha baay'ee nan tursine. Isheen akkam taate ree maal irra ga'an? Mucayyoon sun boqottiitti ani duuteetti jedhaniiti mitiiree kan shakkiidhaan na hidhani jirtiif duutee ishee iyyuu barre naa gammaatti. Obboleessa kottu mee baga nagaan baate kottu kaas hin geggeessame gara deemtu. Akkas deemaa jirta? Akkam? Manni akkam ture ree? Mujoon immoo akkam haala kamiin duute nan? Maal mucayyoo ani keessaan qabu jalqabumayyuu ani ajjeeste jedhaniituma shakkiidhaan gara mana seeraa na geessanii malee keessaan qabu ani. Mucayyoon amma jirtiif duuteen ishee iyyuu hin baramne mucayyoon sun garuu yaaduma shakkiidhaan walitti nu qaban namoota wajjin malee ani keessaan qabu. Agama waan ta'e irra geessi qabdu? Lakki umarra. Maal jette nan bu'atte? Mucayyoo buutee hin beektamu? Wal beektu? Lakki akkasuma kaarra daandii gubbaa dhaabattiini geejjiba dhabennaa nama fayyadabe malee waliin beeknu. Waan hin beeku natti fakkaate garuu immoo fuulli ishee dhokataadha jalaati. Dooktar kam jirtu? Magaalamii? Jirra. Si barbaadeen ture dhimma wayii tokkoo fi dhimmichis xiqqoo isin rakkisuu hin ta'u yoo inni isin rakkisuudhaa baadhee ayyamamoo yoo taatan dhimma wayii isin gaafadhaadheen. Maal taate waan ansi gargaaruu danda'u taanaan rakkoon mayyuu hin qabu. Tolee wanta isin gaafachuu barbaade bashaatonni akkuma beekamu isintu wal'aanaa ture.
Ijoollee Iyyee. isintu wal'aanaa ture. Hospitaala keessanitti immoo boqotte. Kanaafiyyuu xiqqoo waan hin barbaadne na gargaartu jedhee waan hin yaadee faayila ishee nutti agarsiisuu dandeessu boqochuu ishee. Waay faayila bashaatu Jechuun maatiin ishee bashaatuun akka wal'aanamaa otoo jirtuu duute argee reenfa ishee baafatee akka isheen boqotte baree galee gaddarra ture. Ati immoo eessaa dhuftee faayila namaa ilaaluu kanatti dandeessu akkamitti? namni biraan faayila ishee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Tasa hin danda'amu. Namni maraateree namoonni bakkeedha lubbuun jirti deemaa jirti argaarra jechuudha geeni dhiifama garuu oduu namaa dhageenya. What? Oduu dhagaa. Lubbuun jirti? Akkamitti? Oduu nama dhageenya rakkoo hin qabu. Haa fedheefuu ni ilaalla. Yoo duutees yoo lubbuun jiraattis barmuun ishee waan hin hafneef dhugaan dhokatee nafu jira silas gara fuulduraatti ni ilaalla rakkoo hin qabu. Galatamaa gaa dooktar. Eessaa kan fidde ati kan akkas natti haasoftu eessatti biyya kamitti namni du'ee gale? Waa akkamitti? Waan fedheefuu rakkoo hin qabu. Dhugaa hin tura malee hin hafu galatamaa. Kaasimeebbo. Eloo abbaa Basha. Akki Bashaatuun lubbuudhaan jirtu eessaa dhaga'a? Namni dubbii eessaa fideetu haasa'aa jira. Lubbuu kootti taphatte jechuudha. Abbaa Basha. Icciitiin kun gadi baanaan ana lubbuu kootiif biddeenis lubbuu kootiif iyyuu baay'ee yaaddessaa fi rakkoo hamaadha. Kanaaf gochuu kanatti qabdu reenfa nama biraa agarsiisee mana kana keessaa gadi hin baasa. Isa booda hoogganaa fi narsii dhaamma doktoroota oliitti beekuu namni qabu akka waan isheen duutee reenfi ishee gadi ba'eeti. Mucayyoon Basheenis gadi baatee jechama kana dubbatti taanaan icciitiin kun gadi ba'a taanaan lubbuu kiyya irratti dhiibbaa du'a mucaa kanaaf qophaa'ee akkati qopheessitu shakkiin hin jiru. Kanaaf icciitiidhaan dubbii kana kan eegdu yoo ta'en tolee jedhee dubbii kana siif fudhadha. Kana gochuuf waan gochuu qabu itti fufee nan godha. Ati kana duwwaanaaf dadhabdeennaan icciitii kee naamani. Dhala kootiif jedhan icciitii kee qabadhaan. Kana qofa naa dadhabi. Gochuu kan qabdan namni tokko otoo isin hin argin mucayyoon sirriitti haguuggattee mana kanaa baastu. Namni tokko isin arguu qabu. Ayyee rakkoon hin jiru. Bashaatu baay'ee fayyaa qabda. Fayyiteerta. Amma nuti maaliif dhufne beektaa? Abbaa kee wajjin walii galleerra. Obboo kee faana walii galleerra waan ta'eedhaaf amma nuuni ishee wajjin kan dhufnee fi si fuunee gara baadiyyaa si geessu. Kana booda jireenyi kee baadiyyaatti itti fufaa jechuudha. Wanti walii galle waan jiruuf waan qabdu wanta akka wayyaa uffattu fudhattee gara baadiyyaa deemtaa jechuudha kana booda. Qofummaan akkasitti hin dhaga'amneef immoo isheenis jirti waan ta'eef ishee wajjin turtu jechuudha. Uumaa dhiphatiin wanti hundumtuu si butee jira. Ani fati wajjin qabannaa wajjin bashannanudha. Asii deemuun illee natti hin tolu garuu abbaa duukaas waan baay'ee haasofne irraa assoon tures immoo rakkisaadha. Kanaaf hin filannoo kan qaba. Atis yeroo achi deemtu baadiyyaa osoo hin taane akka waan magaalaa maatii wajjin jirtutti lakkaa'atu sirra jiraata. Maaliif asitti diinota baay'ee qabda. Namoota si balleessuu si ajjeesuu barbaadan hedduu akka qabdu ni beektami. Kanaaf yeroo irraanfatamte illee haga ta'e achi jiraattee yeroo irraanfatamte akka deebitee galtuuf deemuun
sirriitti of amansiisuu danda'u qabdaati. Waan tokkoyyuu si dhibbisiin. Kana booda amma yeroo inni jiru galgalaayii waan jiruu fi waan qabu fudhattee aduunis dhiyeera waan ta'eef adeemu. Gara deemuuti amma. Waan si barbaachisu maal fuudhu? Ayyee. Sittan agarsiisa. Hin argita. Ayisi erga mana hidhaati baatee jammartee hojii kana ammoo. Eekaa maal goona ree kunoo erga mana dabaatii baanii rakkoo keessatti kufne kunoo han hojii keenya hin taane akkasumaan nu rakkisaa turan mana hidhaa keessatti amma immoo hojjechuu wayya kaa kunoo hojjennee jijjiiramuu qabna kunoo akka makiinaa siinoo tiraakiitti na fayyadaa jira amma. Baay'ee dhugaa miidhamteetti achitti baay'ee dhugaa dubbachuu danda'a. Eekaa baay'ee gochaa keenya malee mana sirreessaa keessatti baay'ee nu rakkisanii amma kana shakkiidhaan ajjeesteedhanii namni duuteen isheef jiraan ishee hin baramne akka kanaatti nu rakkisaa turani diinagdeen kun baay'ee gabbu'e baay'ee. Siin himaa be garuu bashaatu waan arginatti fakkaata. Maal? Bashaatu? Maal jechaa jirta? Eessatti? Maal seeti? Kaleessa yeroo darbe hojiidhaaf safara keessa naanna'an ture hin jettu mandara keessa deemaan ture akka tasaa bashaatu nama fakkaatu argin ture. Garuu wanti kun dhugaadhaa duuteetti bashaatuun. Turii. Eessatti argite? Maal seeti na dhaggeeffadhu. Hojiidhaaf beetuun deemaa jiru akka tasaa ta'e karaarraa. Uffata gurraacha wayii uffattee of affantee maaksii waan akkas ta'u midhaan kan uffattee gabaa keessattuu isheen deemtu argina. Zimbiilii wayii qabatte. Hojiidhaaf ani waa harkaa fuudhuuf ka'ee ishee bira darbeen garagalee ilaalee argaru ishee manatti fakkaattee keessi koo mammaatti na shakkaara. Yaadas ta'uu danda'a. Garuu wanti kun nan shakka beektaa. Anis waanan bashaatu arginatti fakkaate makiinaa keessatti. Garuu dhuguma lubbuun jirti taanaan bashaatuun yookiin lubbuu isheen balleessa yookiin immoo qaama miidhamtuun ishee godha. Maal seeti? Abbaan koollee isheen duuteetti jedhee biyyaa ba'ee nuyi rakkina keessa meeqa keessa jirra. Daqiiqaa muraasas si hafe. Abbabbaan kee bilbilaa jira. Hello. Fixeera mucaa raawwadheera sitti naan jettee na ajajji sana raawwadheera dafiitii mucaa koo gannaadhiisi. Oh, xumurtee. Excellent. Abba wanti ati gootu kun maaliif? Lubbuun amma ganaa jiraatti. Akkamitti nama ajjeeftaati? Isa afaan qabadhu. Isa wanti si dhibeen jiru. Maa akkamitti nanaaf jettee sababa godhu jettee? Ati dhala koo ganaa jiraatti lubbuudhaan. Abba akkasiif dhalatee isheenis abbaa isheetiif dhaladha. Akkamitti nama ajjeeftaati? Natti deebisin. Maa isheen kun ishee guddisee natti deefti kun. Ati baganaa jiraatteen siin jedhe. Isa siif jedhee sani. Anaaf jettee akkamitti dhala namaa ajjeefta? Lubbuu koo oolchuudhaaf waan gaarii waan naa goote sitti fakkaata? Ija natti hin baaseen siif jedhee sanii. Mataan raasin. Na dhagayi. Yoo na dhageesse malee ofumaati. Garuu na dhagayi. Asa kan waa'ee nama ajjeesuu waa'ee nama dhiiga namaa dhangalaasuu afaan kee keessaa bahee jennaan. Abba ifama amma akkanitti cidii qabadhu hin beeku. Maaliif hin qabadhu? Maali kuni? Of eeggadhu. Sababa keenyaaf waan maal akka hin taa'u natu beeka. Bashaatu lubbuudhaan jirti taanaani sin gargaara. Hamma kana bashaatuun mana sirreessaa keessatti umurii koo gubdee lubbuun jirti taanaan dhugaan taasisaafi kun immoo hin raawwata.